Hai qamamochee akkam jirtu qimamii warra mana madaamii hundi keessan nagaadhaa miti. Ilaa mana kanaa madaamiin koo kun akkasitti jecha ji'a lama lamaani inni isheen naaf iddoo kun amma naaf iddee. Ashama harka fuudhee hordoftoota kabajamtoota chaanal BTS kalacheletti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon baay'eetu jecha egaa rawaa tokko siniif hima obboloota kooyi innis maal seetanii micayyoota akka tuyi fuulli kiyyaa fuulli ishii jechuudha akkuma jirutti akka finniisaa ta'ee kireemii adda addaatiin fuulli ishii badee jechuudha. Egaa madaamiin tokko dhugaa dubbachuuf namni gaariinis hin jira badaanis ni jira jechuudha. Fuulli kiyya yeroo jalqabaatiif homaa hin qabu. Kireemii adda addaa kireemii naa kennitee dibadhee kireemiin sun fuula kiyya na balleessee jettee akkuma suura ishii naa ergitee turte fuulli ishii kun garmalee badee jira jechuudha. Kanaafuu ani waa tokko isinitti hima obboloota koo maaliif jennaani kireemii adda addaa if fayyadamina. Kireemiin adda addaa kuni isiniif ta'uu dhiisuu danda'a yookiin immoo nama tokko ni ta'a nama tokkoof hin ta'u. Allergikii warra qabuufis hin ta'u jechuudha. Namni tokko allergikii namni qabu fuula isaasan hin balleechaa jechuudha. Kanaafuu hin fayyadaminaa isiniin jedha asumarraanii. Yaa ta'u malee micayyoon tun immoo kireemiin san waan isaa kireemiin suni fuula tirree miti maal akka ta'e hin beeka fuula ishii garmalee balleesse micattii sun baay'ee tokko buusii baay'ee takka garaan nyaatte jechuudha. Kanaafiyyuu kireemii fuulli nuufaa bareedu fuulli keenya nuufaa addaatu jettanii warreen kireemii waan wantaane keessattuu kireemii kaarotii kan jedhu tokko kaarotii suni yeroo jalqabaate hin bareecha garuu immoo booda fuula keessanitti rakkoo cimaa fidaa jechuudha. Kanaaf fayyadaminaa warreen keessattuu biyya Arabaa keessa jirtan ijoollee shamarran kireemii adda addaa fayyadamtu yeroo baay'ee kireemii kanatu shaggaadha kanatu gaariidha jedhanii yeroo agarsiisanitti isin waan magaarii isinitti fakkaate fayyadamtu jechuudha. Kanaafuu kireemii fuula keessaniif fayyadaminaa. Dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een fuulli isaanii gaarii ture fuulli isaanii hin badee. Kanaaf fuula keessanitti kireemii hin fayyadamina. Kireemii keessattuu waan hin beekne tokko hin fayyadamina. Hanga beektanitti yoo ta'e nalatti yookiin immoo faarmaasiidhaa isin ofii keessanii gaafa bitattaniin ta'e simbiloo ani kireemiin kun gaariidha jettanii gaafa onlaayinii irraa xolobadanii kireemiin sun fuula keessanii ta'uu danda'a fuula keessanii hin ta'u yookiin immoo kanaafiyyuu hin fayyadamina isiniin jechuu jaaladha sumarraanii. Haa ta'u malee baay'ee tokko dhugaa dubbachuu micattii suni baay'ee takka boossee baay'ee takka gaddisee fuulli kiyya na badee jettee tooyi. Akkasii obboloota koo kireemii kanarraa of qusaadha isiniin jedha kireemicha isiniif maxxansa. Kanaafiyyuu hin fayyadamina. Namoonni tokko waanuma gaarii amma fakkeenyaaf saamuna ataakiltii adda addaa ofirraa qabu akkasuma maangoon hin jira burtukaanni hin jira. Saamunaan kun viitaaminii qaba jechuudha. Viitaaminii dhabuurraan kan ka'e illee fuulli dibata dhabee laata jettanii gaafa kireemii adda addaa bittanii dibdanii fuulli keessan tabalaashuu danda'a. Kanaafiyyuu saamunoota viitaaminii qaban furuutirraa ka hojjetamu ani akkasii yoo argattanii isa bittanii ittiin dhiqattan bishaan qulqulluudhaan dhiqattan gaariidha. Kanaafiyyuu fuula keessan irratti rakkoo fiduu danda'a. Kireemota adda addaa kana fayyadamuu dhiisaa isiniin jedha. Ani amma fakkeenyaaf yeroo jalqabaa kireemota adda addaa fayyadamaa ture. Dhugaa dubbachuuf fuulli kiyya hanga ammaatti naaf eenyu jechuu didee jechuudha akka xalaatitti. Yookiin immoo akka baay'ee tokko naashagaraa ture garuu immoo kireemii takka argadhee ergan fayyadamuu qabee si faarmaasirraa kireemii xiqqishuu wayiiti. Malee akka qibaatiitti kireemii isa gurguddaa san bitanii fayyadamuu fuulli keenya bareedu jettanii inni fayyadaminaa bileessi. Dhugaa dubbachuuf ammoo isiniif himaanii. Micayyoon tun baay'ee takka boochee jechuudha. Kanaaf kireemii ummaa ta'e kanatu fuula keessanirraa finniisa balleessa kanatu waa godha jedhanii YouTube irratti illee wantoota adda addaa warreen maxxansan dhugaa dubbachuu fi wantoota hundumaa dhugaa namatti fakkaata garuu waan hundi harka dhibba keessaa persentii 50 ani baqa waa hunda fayyadamuun fuula keenyaaf gaarii miti. Kanaafuu hin fayyadaminaa isiniin jechuu jaaladha. Dhugaa dubbachuuf ani baay'een arge fuula kiyyarraa ergan bishaanii fi saamunaa fayyadamuu qaban naannoo waggaa tokkooti jechuudha. Kana fuula kiyyarratti omtuullee nan baane yeroo tokko takka darbee yoo ta'een alatti baqa kireemisa kanarraa ergan of qusadhee fuulli kiyya gaarii argatee gaarii ta'ee isiniin jedha sumarraanii.
warreen kireemii adda addaa fayyadamtanii fuulli keenya nu badee fuulli keenya akkana nu ta'ee maal dibannu maal godhannu warreen jettanii gaafii gaafattan waan akkanaa kana isaa fuulli keessan isinii fayyaa arraan kan ka'ellee kireemii sanii walti jechuu danda'a kanaafiyyuu isa fayyadamuu isaas ni jedha akkasii obboloota kooyi baay'inaan ijoollee baay'een waa'ee fuulli nu badee kana yeroo baay'inaan kan dubbatanii kana sa'anii kanaafiyyuu waan kanarraa yoo of qusattanii fuulli keessan qulqullina argata yookiin immoo wantoota dibata adda addaa wajjin wal tasmaamuu dhiisuu danda'a kanaafiyyuu hin fayyadaminaa guutumaan guututti gaafa dhiistan fuulli keessan isiniif sirrataa jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf anuma raawuu ilaalatoo yoo amma biqaa yoo amma akka malee finniisni irree isin rakkise talcii bishaan qulqulluu jechuudha barraadaa keessa gootanii isaan guyyaa torbee tokkotti yeroo sadii gaafa fuula keessan viidiyoo isiniif hojjedha isaa gaafa torbeetti yeroo sadii talciisanii fuula keessanitti bakka finniisaa sanitti yoo ruddan ofuma isaatiif ni badaan qulqullaa fuula keessan kanaafuu dhugaa dubbachuuf ani waan an argeef waa baay'ees fayyadamee waa baay'ees jarrabee argee garuu fuulli kee hin bade malee waan takka na fayyade takka illee hin argine jechuudha kanaafiyyuu akkanuma jettanii wantoota adda addaa kireemii adda addaa kanatu gaariidha kanatu shaggaadha kanatu fuula nama bareecha kanatu fuula nama biqaa waa baay'eetu jira jechuudha gaafa ilaaltan garuu gaafa akkas gootan umarratti fuulli keessan ni badaa siniin jechuun jaaladha keessattuu biyya arabaa kana keessatti kireemii adda addaa fayyadamnaa wantoota adda addaa fayyadamnaa unqulaalii minaan baay'eetu jira jechuudha yoo ilaaltanii yoo biyyatti galtan garuu immoo qilleensi Itoophiyaa isinitti jijjiiramu biyya ormaatti naafanii yaa'u ani waa'ee kireemii kanarratti sun taane wantoota hundumarraa bilisa taatanii bishaan qulqulluu fi saamunaa viitaaminii qabu qofaan fayyadamtan fuula keessanii bareedaadha jedheetan yaada kanaafuu biyya keessatti kireemii isaa argachuu dhiisuu dandeessa fuulli kee gaafa biyyatti galtee akka malee si baduu danda'a ijoollee meeqa dhugaa dubbachuuf mana hakiimiitirree mana yaalaa deemanii kan dadhabantu jira asitti immoo warreen kireemii minamina hin barsiisne fuula isaanii wantoota adda addaa hin barsiisne Itoophiyaatti gaafa galanirree dhugaa dubbachuuf fuulli isaanii homaa hin ta'u jechuudha hin jijjiiramu waa takka illee hin ta'u garuu immoo asitti kireemii bartanii kireemii saniin yeroo lagizeedhaaf beektanii kireemiin tuni kireemiin nama fayyaddu yoo lagizeedhaaf malee yeroo dheeraadhaaf sin fayyaddu jechuudha kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa namoota tokkorraa gaafa argitanii hundumti keessanuu irraa barachuu qabdu jechuudha keessattuu gaafa Itoophiyaa galtan dhugaa dubbachuuf baay'ee nama rakkisa maaliif wanti kireemii akka biyya arabaa kanatti ani birrii xiqqoodhaan bitattee dibattee fayyadamtaa yeroo sanitti sirraa balleessa yoo ta'e Itoophiyaatti argachuu dhiisuu dandeessaa fuulli kee guutumaan guutuutti hin badaa hin tabalaashe gisee san immoo ofitti aartaa jechuudha kanaafiyyuu asumatti bishaanii fi saamunaa viitaaminii qabu qofa yoo fayyadamtan fuulli keessan qulqullina argata akkasumas immoo shaggaa isinii ta'a jechuudha keessattuu saamunaadha yeroo baay'ee viitaaminii kan qabu maangoo akkasuma burtukaana wantoota adda addaa jira isa keessatti yoo fayyadamtanii fuulli keessan qulqulluu ta'an isinii bareeda jechuudha biyyatti irraa galtan an akkasiin jira waan ta'eef achitti illee isuma fayyadamtu jechuudha kanaafiyyuu dibata ataakiltii wantoota adda addaa kun shaggaadha kireemii kaarotii maalii minittiseen kun fuula keessanii fuula ijoollee hedduu waan balleesseef kanaafuu isinillee of eeggannoo godhaa isiniin jedhaa sumarraan kun dhaamsa kiyya namoota hedduutu na gaafatee beektanii fuulli keenya akkanatti akkana nu ta'ee fuulli keenya nu badee jedhanii barreeffama maal fayyadamnu kan jedhan namoota hedduudha ani garuu saamunaarraa erga ani kireemirraa ergan bilisa ta'ee fuulli kiyya nagaan argate kanaafuu isinillee warreen fuulli keessa finniisaa wantoonni adda addaa isin irratti yaa'u isin daalachaa'u injiraa miti kanaafiyyuu yoo kana dhiistan fuulli keessan ni bareeda jechuudha kanaafuu waan kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jechuun jaaladha sumarraan obboloota kooyi kuni dhaamsa kiyya jechuudha maaliif ijoollee hedduun na gaafatu ani kireemichallee kireemii ishii xiqqoo takka
ishillee isin agarsiisa short viidiyoodhaani. Akkasumas immoo saamunaan adda addaa hin jira. Saamunaan fuulaa baay'ee bareedaa ta'e ni jira. Waa baay'eetu jira. Isa gaafa fayyadamtan akkana keessattuu aduu waan ta'eef fuulli yaazim viitaaminii yoo dhabe fuulli namaa gaariin ta'u. Kanaafiyyuu wantoota viitaaminii qabu gaafa fayyadamtanii nyaatamallee haa ta'u fuulli keessan hin badu jechuudha. Innaa akkasiniin jedha obboloota koo warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan laayikii saabskiraaybii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha asumarraani. Egaa maal irratti kaasee micattiin takka fuulli ishii garmalee waan badeef dhugaa dubbachuuf garaan nyaatte waa'ee tokko. Kanaaf anillee hin bitanne kireemii madaamitu naa bitee kireemii sana ergan dibadhee fuulli kee waan biraa na baasee dhugaa dubbachuuf hanga ija ishii ga'utti fuula micattiin illee baay'ee takka garaan nyaatte. Kanaafiyyuu wantoota isaan sinii bitan yookiin immoo googilii irratti sarchi godhaatu ilaalaa malee fuula keessan dibatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa.